argate dhiira akkamitu taa'amee haadha faaxeeti sodaatina no problem freedom speech irratti haati faaxee tokko faa haati faaxee nama miila gurguddatu heerumuu qabdila akkam amma ummata Nigeria kana bar miilli isaanii harka namaa kana afur gawgii lafa qabu akkatti dhalaan isaanii hundi akka haadha faaxee kana gurguddaa miire yoo akkasi qabanii lafatti hin dhaabbatan malee miilli Oromoo qaqallaan kun bar takkitti haadha faaxee irratti ichi jette caccaba willii xa fakkaataa irra guttaan nama Duba dhiira Oromoo kamiila guguddatu ellaa hundi isiin hoggii heerumuu deemtu dura miila kaaftee natti erguu qabdi hara tokkoon kaasinii dura miiluma kaasiyyiin okay miila isaa eegaa kan lafatti hin dhaabbatee isii tana lafa firraa qabu miila kanaa mire hoo kamiila gurguddaa heerumuu qabdii jechu isiin dura dhagayaan ka adde haati faaxee dhagaanee jiranii akkam jettan isiin keessanii waa qabdeedhan yoo isinitti nimne heerumuuf jedhan intalli keessan dhageenye lakin talai so balaa kunila ababbalii baarti isin kuban qabdanuu haadha kuma kottuu na qabika gaddaman niitittiin nanati intalli kun hin heerumtii durba naman nuudhiisi mangashaa baasi malitti heerumtii na jennaan mucaan keenya farankaa walitti qabattu heeruman mallee heeruma yoom geesse jedhee kai adeemi ija fuulduraa walitti nakamana maaliif na diigdin talli isaanii maal gooti laa ilaaha illallah haadha kuma adeemi jedhe na ija ababbalii deemaarti adeemi niitiin nana rabbi umurii dhiyaaka laa ilaaha walitti buufne isi intala kana ni kaina jennaan mangashaa baasii macorootootuyyi jaarsumaa erga heerumteedhaan gabaaba shaashaa deemte gabaaba shaashaa dhaqaarti hin boo'inaa umaa rakkoon hin jiru hin boo'inaa isa ammaa bo'u sila gaafa siin abbaa manaa kotte hirmoo itti dhufanii na gaafatanii ana nama guddaadha nama guddaa kan sanii bar gaafa siin nama biraatti hirmoo itti hin boonyeen aboo boosumnee biraa galle qaba dhiisa soddaa dhiisa abbaa tamam dhiisan boo'ina waan rabbi fedhe malee ta'u boo'ina